Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojjemisiitii. Dirree hojjemisii keenya har'aatiin ammoo hoduu fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa kan simbiraan geenyu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 23ffaan Shaggar qabxii 3 yoo argatu dursaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa Bunni Sidaamaa qabxii gate. Bara kana Pirimeer Liigii Itoophiyaatti kan guddate kilabni bulchiinsaa magaalaa Shaggar taphoota 4 walitti aansuun qabxii qooddataa kan ture Qiddus Goorgisiin hinjifachuun gara injifannootti deebi'eera. Tapha istaadiyeemii magaalaa Hawaasaatti gaggeeffameen Shaggar goolii Biniyaam Fiqiruu daqiiqaa 53tti galcheen 1-2 mo'ate. Yeroo 43ffaaf kan wal morkatan Itiyoo Elektirikii fi Bunni Itoophiyaa olaantummaa elektirikiin xumurame. Tapha istaadiyeemii Hawaasaatti gaggeeffameen Itiyoo Elektirik Buna Itoophiyaa 2-1 hinjifate. Hanga ammaatti kilaboonni lameen taphoota 46 waliin taphataniin Bunni Itoophiyaa yeroo 24 yoo hinjifatu Itiyoo Elektirik si'a 12 mo'eera. Tapha 10 irrattis ammoo qabxii qooddataniiru. Bunni Itoophiyaa yeroo darbe yaa'ii dilee waliigala 8ffaa gaggeesseen abbaa qabeenya qarcaa Shenkoofi kan ta'e Dr. Israa'el Daggafaa pirezidaantii kilabichaa gochuun isaa ni yaadatama. Bunni Itoophiyaa tapha qixxeessituu tokko Qiddus Goorgisii waliin kan qabu yeroo ammaa qabxii 29 walitti qabachuun sadarkaa 8ffaa irratti argama. Taphoota biroo torbee 23ffaa istaadiyeemii yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti gaggeeffameen Maachaalii fi Walwaalloo Addagiraat waliin goolii malee xumuruun qabxii qooddatan. Guyyuma kanaa dursaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa Bunni Sidaamaa Walaayittaa Diichatiin mo'ame. Torbee darbee Faasil Kanamaa 1-2 mo'achuun garaagarummaa Hawaasaa fi Nageellee Arsii waliin qabu bal'ifatee kan ture Bunni Sidaamaa 3-1 Walaayittaa Diichaan mo'ameera. Kanuma hordofuun Hawaasaa fi Nageellee Arsiin morkattoota isaanii yoo hinjifatan garaagarummaan isaan Buna Sidaamaa waliin qaban gara qabxii lamaatti ni xiqqata. Taphoota biroo har'a taphatamaniin Baardaan Nageellee Arsii waliin Shiree Indasillaasee Faasil waliin sa'aa wal fakkaataa 9tti ni falmatu. Inshuraansii Itoophiyaa fi Hadiyyaa Hosaaniyaa waliin Dirridawaa fi Baankiin Daldala Itoophiyaa waliin sa'aa wal fakkaataa 12tti ni morkatu. Gara hoduu fi odeeffannoo ispoortii alaatiin immoo taphoota FA Cup taphatamaniin kilaboonni torbaanuu xumuraaf darbani. Haaluma kanaan jimaata Wolves Liverpool waliin kan taphatee goolii 3-1 mo'uun xumuraaf darbe. Robertson Mohammad Salah fi Curtis Jones taphattoota Liverpooliif goolii injifannoo galchanidha. Wolvesiif immoo taphni xumuramuuf daqiiqaa dabalataa 91tti goolii mo'atamu jalaa isaan hin baraarre kan galchee Heenchaan Hiwaangidha. Arsenal, Chelsea fi Manchester City kilaboota dirree isaaniitiin ala deemuun morkattoota isaanii mo'anidha. Arsenal 2-1 Mansfield Town yoo mo'atu Chelsea Wrexhamin 4-2 mo'ateera. Madueke fi Izen kilaboota Arsenaliif goolii galchan yoo ta'an Wills Vance goolii tokkitti mo'atamu jalaa isaan hin baraarre Mansfield Towniif galchee jira. Chelsea Wrexham 4-2 yoo injifatu Manchester City 3-1 Newcastle mo'ate. Manchester Cityf Marmurish goolii 2 yoo galchu Savinoon immoo goolii 3ffaa galchee jira. Goolii mo'atamu jalaa isaan hin baraarre Newcastle fi Arne Barnestu galche. Dilbata Southampton Fulhamin 1-2 yoo mo'u Port Vale Sunderland waliin taphachuun goolii 1-0 hinjifate. Tapha birootiin Leeds United immoo morkataa isaa kan ta'e Norwich City 3-0 mo'uun gara kilaba marsaa xumuraaf darbe. Hanga ammaatti kilaboonni FA Cup nuusa xumuraaf darban Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Port Vale, Southampton fi Leeds United. West Ham fi Brentford keessaa kilabni mo'ate garagaree kanaatti ni dabalama. Hoduu keenya xumuraan Champions League Awurooppaa borurraa eegaluun ni taphatamu. Boru halkan sa'a 2 fi daqiiqaa 45tti Galatasaray dirree isaa irratti Liverpoolin keessummeessa. Newcastle Barcelona waliin, Atletico Tottenham waliin, Atlantaan Bayern Munich waliin halkan sa'a wal fakkaataa 5tti ni taphatamu. Roobis itti fufuun taphoonni taphataman taphoota Champions League Awurooppaa bara kana taphatamaa tureen ga'umsa gaariirra kan jiru Arsenal dirree isaan ala halkan sa'a 2:45tti Liverpool waliin ni taphata. Real Madrid Manchester City waliin, Video Glimitiin Sporting waliin, PSG Chelsea waliin halkan sa'a wal fakkaataa 5tti ni taphatu. Daawwattoota keenyaa hoduu fi odeeffannoo ispoortii har'aaf qabanne kanuma yeroo gaarii.